Waan garaa nama nyaatu mucaan isin argitan kun Kaalid jedhama. Jiraataa kutaa magaalaa Eekkaa Xaafootiin. Kaalid barataa kutaa 8ffaa yoo ta'u kaleessa ganama haati isaadhaa jalaa afiramtee turte. Qormaata ministirii kutaa 8ffaadhaa qoramaa waan jiruuf gorsa haadha isaa tokko yaadate. Haati isaa akkana jechuun isa gorsite. Yaa ilma koo, yoo akkam rakkatte illee barumsa kee addaan hin kutin jetteeni turte. Innis reeffa haadha isaa manatti dhiisee ganama deemee qormaata 2 qoramee sa'aatiin laaqanaa geenyaan bahee haadha isaadhaa awwaallatee. Harmee isaa erga awwaallatee booda qormaata waaree booda deebi'ee qorame. Yeroo ammaa Kaalid obbolaa isaadhaa quxisuu 2 waliin rakkachaa jiram. Abbaan isaa jigjigatti bultii biraa horatee jiraachaa akka jiru dhageenyee jirra. Anaaf immoo Kaalid ollaa kootiin hiriyaa ijoollee kootiitiin ani qalbiin na cabee jiruun natti hadhoofte. Namni Rabbi qalbii keessan jiise mucaa kana deeggaruu qabna. Akkaawuntii yoo qabaate gaafadheen isiniif maxxansa. Mucaa daa'ima kana haa gargaarru jechuudhaan kan maxxansite obboleettii teenya sabboontuu Aggaarooti. Qalbii nama cabsa. Waadaa haadha isaa yookiin harmee isaa guutuuf jecha reefki isii osoo mana jiru qormaata qoramuudhaaf jecha qormaata kutaa 8 qoramuuf jecha mana barumsaa dhaqee ergasii booda awwaalcha isii irratti argamee deebi'ee ammaas qorame. Ajaa'iba! Harmeen isaa barumsa itti dhaammattee inninis erga isiin akhiramtees barumsa san hin daganne jechuudha. Waan addaati, waan ajaa'ibaati. Rabbiin mucaa kana galmaan haa ga'u jechuun du'aa akka itti gootan isiniin jenna.